Maalin jedhaan wanta diboga moota mukeetii fi maaltu sitti dhaga'ama moota mukooti wanti natti dhaga'amu ankoo iskiriptoo jallaa ta'uudhaatti baay'een gadde waan jallaan immoo waan xiqqaattiin seenii dabee kan yeroo dhuftutti garuu nan fooyyeffadha abbaa barbaade iyyuu caaluu nan danda'an ani kafuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsiyamboo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqee rabbi galanne haa ta'uun isiniin jedha akkasumaanis immoo har'as immoo ijoolleen tokko yaada wayii qopheessanii fidanii isin bohaarsanii abdii qabna garuu yoo isinitti toluu baate nutti hin tolle jettanii yoo nutti himtanii irraa isinii jijjiiruu dandeenyaan isiniin jedha diraamaa hojjedha wantoota akkasii jettanii immoo isas immoo hojiidhaa fi ijoolleen kilaasii qabu waan ta'eef qophii irra jirraan isiniin jedha ammasitti immoo waan isinii dhiyeessinu itoo injibbiin otoo nuufi like share subscribe gochuudhaan nu gargaaraan isiniin jedha amma garma isaaniitti isin dabarsaa turtii gaarii yalla tole kabajamtoota dhaggeeffattoota obsiyamboo amma guyyaa har'aa tapha gabaabduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra taphni kunis akkuma baay'ee akkuma argaa jirtan qalamella kana ta'uu waan warqii kana ta'uu wanti nuuf kenname yeroo kan qajeelfamni gahaan hin jira kanaaf isa kanarratti hundooftanii hanga dhumaatti daqiiqaan nuuf kennameerus hin jira kanaaf waan kana gaafa ilaaltan share subscribe like akka gootan kabajaan isin gaafanna obboloonni keenyas yaada qabatan isiniif dabalanii gara tapha keenyaatti itti fufnaan isiniin kabajaan isin gaafadha. Eewa itti fufa abbaan ta'e jedhee kabajamtoota daawwattoota YouTube obsiyamboo kan taatan hundi keessanuu amma diraamaa kana hojjechuuf jirra wal dorgommii kanarratti abbaan mo'ame akkuma jedhame hin jira bishaan keessa mataadhaan hin cubbama kanaaf amma dhumaatti nu hordofaadha laakiin sheer godhaadhaan sabskiraayib godhaa isiniin jenna. Achumaan galatooma obboloonni kiyyagaa akkuma beektan miidiyaa kanaaf fresh yookiin haaraadha akka keenya waan wanti ta'an miti kanaaf haasaa isaanii keessatti immoo yookiin haasaa keenya keessatti dogoggorri jira yoo ta'e dhiifama nu godhaa isiniin jenna gara fuulduraatti immoo kanaa ol fooyyessinee hojjechuudhaaf hin dhumnaan isiniin jedha amma obboleonni keenya gara tapha isaaniitti itti fufu amma daqiiqaan keessan jalqabuudhaaf tokko lama sadi firaa ol sirreessi yaala. Gadin je'ina dafa asab gadi je asaba mal dunuf kata berawal bite Fraul, mani fraul, rabanya aja jiran. Dakika mereka di sini apa? Dakika kejan tomuramu jira. Second tidak dakika umid. Wih, fraul fit aja, bayat. Oh, nama era aku ada chance. Naga sapi tu dulu. Abbaan karamellaa kana fite immoo nyaata jechuudha ofii isaatiif nyaata abbaan karamellaa kana fite meela waay biraa wal galchabbo kokkee jallisee nyaachaa jiran waaw naggasaan fite Sundute. Wow, naggas. No, Frau taon. Dapat. Dakika merasa sinafe. Dakika mek. Wow. Kam tu bishan ke sebuara. Berat. Kam tu bishan ke sebuara. Iki nyat. Oji kap di mosuni. Wah.
Oh, into. Oh. Into. Devi ko. Into ko. Yalla. Kameraan si mul'isa. Iyo amma kan nyaata. Bishaan keessa guutamoo nyaata fide. Dafi daqiiqaa qabdi. Ewa. Wah, bishaan keessa buuta. Rabira, bishaan keessa buuta. Amma gari na buusta malee waaqa mana wayna. Ani badi Kiyyaadha wanta baay'ee nama bohaarsudha. Tapha kana dhugaatti bashannantu abdiin qaba jechuudha. Yaani Yasin bohaarsee like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessan isin jedha. Tapha kana taphachuuf jiru. Mi abbaan waan butulee kana keessan sassimni daqiiqaan isaanii dhumiin bishaan keessa seenaa jechuudha. Amma jalqabuudhaaf jiru. ID kana wayin immoo yaada kana immoo kan fide immoo mucaa naggasaa jedhamu kanaadha. Mitiire sobee kaniin ofii kiyyaan finne na fide hin jedhu mitiire. Na amma jalqaba. Firaa ol deebisi. Amma Sirreessi gabaabsi. Eewu jalqabaam. Daqiiqaa meeqa qabdu daddafa. Gateetti irraan ilaaltu. Harkaan hin ta'u. Bakka amma jalqaba. gateetti irra laaltaa akka Inni kun qabat. Oh wow. Harka rukutaafisa. Buusi. Yes, bakka kalas is. Ati xumurteetta bayi keessa. Ko kaameera naa qaba abbaan dafeen xumurre bishaan keessa bu'aa bishaan fida. Akkasumatti qabasitti. Eeyyaa. Atis galfat. Bayatis. Yes. Bay. Abbaan dubatta fi amma bishaan. injiba era sadarkaa lammaffaa. Rabbooni. Garagari rabbo. Gateetti irraa laal. Rabboon galagalee oo. Gaafi lamaan isaanii kee tokko uumamu. Lamaan isaanii keessaa kabajamtoota dhaggeeffattoota Obsee Amboo. Kabajamtoota dhaggeeffattoota Obsee Amboo. Nama tokko inni adabama jechuudha. Innis bishaan keessa cuubamaa jechuudha. Natti baay'ata. Gade. Qabachi. Ofii koo. Anasi cuuba. Yalla. Ofii koo. Adabbii isaa kana bakka. Kan koo jallaadha maaliyaa. Wayyo ajaa'iba. Hojjetanii hojii namatti tola. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya waan dhaggeeffatan Mee maal dubbatti sadarkaa tokkoffaan abbaa jalqaba xumureerraa eegalaa jechuudha. Mi'i tapha kana yeroo taphatu Qophii amma taphannee jirru kana akkuma argitan moo injifachuu kootti gammachuu guddaa waan natti dhagaa'eef ishi sabiskiraayib gochuun Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota Obsee Amboo egaa akkuma argaa turtan tapha keenya akkuma ilaalaa turtan taphichi waan baay'ee namatti tolu natti fakkaata. Kanaaf ani immoo itti aansee sadarkaa lammaffaa ba'een jira. Isa kanaafis gammachuun natti dhaga'ama. Buloonni keenya kan akka seera keenyaatti macarashaa qophees adabameera. Isin immoo ulfinaan sabiskiraayib, sheer, laayik akka gootan kabajaan isin gaafanna. Galatoomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u qophiitu nu eega.